qabsoon tokko bakka ga'uuf akka namni siyaasaa durii jedhaa ture warrumaa sooshaalizimii kana jedhaa ture isaanirraa fudhatee Hayilee Fidaa akka jedhaa ture jira. Qabsoon tokko bakka ga'uu fi uummata dammaqe uummata ijaarameef uummata hidhatee barbaachisaa. Afaan Amaaraatiin የነቃ የተደራጀና የታጠቀ የህዝብ ትግል ያሸንፋል ጀ ዋን ከነሰዲኒ በርባችሳ የ ወን ጉማን ጀቹ ኦሮሞን ሞ ሰደርካ ከሚለ ጅራ ዋን ከነሰዲን ጉተቴራ ዋን ጀ ብላሉ በርባዳ ደመቂን ሰጉተቴ ጅራ ኦሮሞን አማት ነው ደመቄ ጅራ አሞ ወዲ ሶቺን ቱጡ ተይፉ ደመቂ ሲፋንት ደመቄ ጀናን ሪባ ቡም yo inni riba ka kan amo wasochu ajire bijilen tan mari fatti hayye damma kayda damma kinsi sa kun gaya mo fi itideri lammeso ijarame jira yo kan ijarame hinjiru je isan dura ijaramu mal wanje halalu man ijaramu man ijaramu man yo ijaramu akami ijaramu licho jira gubba tarasa ni goda mujja muka adde woni adde dawa jira like cornerstones ka utu dagale adde jira balbala jira fuluri jira ka fuluri kana fute gubbango bakka balbala goto mali wa amran goto maskotin goto maskoti yo adde balbalate akami nabi babu galisa rakata won hundu bakka fiqba ijaram jechuun akkasi akkuma qaami namaa kun ijilleen addeesa gurilleen addeesa harkilleen addeesa qabatu kana organizationally ijaarta namuu dandeettii isaatiin kenna ijaaramuun akkasi ka yaada burqisiisa ka dubbatu danda'uun dubbata ka ammoo loluu fi yookaan waa hunnaa hojjetu qabullee waa hunnaa hojjetu kawa hunna hojjetu sadi yaada burqisiisin jettu khaliidi godhu qabu liidii godha ka gorsu qabuun gorsa ka mallaqaan gargaaru qabu mallaqaan gargaara nama mallaqaan gargaaru qabuuni hoggani yoo jetteetti kenniti dintew akawaani addee ijaafute gurra keettee jechuun hin ta'u it has to be organized ta'uu ijaaramu jechuun wanni hunduu addee fi yoo qabatte nami miidiyaa fi yoo hojjete leadership oni namu yo bakka fi qabat that is being organized ijaramu is male wan dumi mo ijaramu jechuun cadhisanii mooli dhufu yookaan wonni hujii addaan qoodatanii no yookaan dhaaba siyaasaa jedhanii sagantaa siyaasaa maal godhanii qofaa miti ijaramuun kun ammoo ka bakka garuu qabu danda'u yoomaan ta'e tokko nami ijaaramu kun dammaqinsa qabaatu qaba akkuma isin jedhe dammaqinsi dura dhufa dammaqinsi sun hoo tokko maan barbaanna waan jedhu beeku qaba oromoo maan barbaada bilisummaan maal oromoon abbaa biyyummaa barbaada abbaa biyyummaan maal this has to be defined and guddoon agarre si defined waan oromoo keessatti bilisummaa kana gariin maansiya gariin biyya kophaa qabaachuu independence jedheeti define gariin bilisummaa jechuun tun freedom akka faranjii jettu freedom of speech freedom of assembly freedom adda addaa gariin liberty ummati mirga murteeffachuu maali yoo qabaate ummati oromoo biyya san keessattuu hiree waan fi murteeffachuu qabaachuun bilisummaa jedhee amana bilisummaan tunu tabiyyaati fi sabaa qabdi talafaati fi tanamaa qabdi isin tunu tan we need to have good understanding of this dammaqinsa keessaa isa kana yoo waan kana dammaxxee wanni kun hubannoon jiraatte ijaarame sullee yoo wanni kun jiraatte tola kalammeessoo ammoo eega maal akka barbaaddu beektee duuba waan barbaadnu san akkamiin arganna tummaani tun istirateejii tarsiimoo toofta lakki karana gaya kanaan akkana yoo deemanii arganna lakki akkasiimuti akkana goonee cabsine tanaan goonee saniin goonee humnaan akkas goonee akkanaan argan yoo humnaan goonee jedhee sunuu toofta wanni hedduu humna kanaan kamitti nama baasa humna karaa bosonaa
akkasi dhufamu ta magaalaa moo eessa yoo dhawan dhaluun eessa yoo eessa dhawan kusti tun cufti wanni dandeete qabdi waan kana dammaqiinsi kun waan kana cufa of keessa qabachuu qaba waan kana eega qabateen duuba waan kanarratti ijaarama waan barbaadan beekanii akkamiin akka argatuu qabanullee eega lafa keessaniin duuba ijaarsillee yookaan tolaa jechuudha maaliif wanni kun duuchi hojii fi beekti yookaan sisteemni opereetuudha ijaaramuun sisteema ijaaru sisteemni yoo ijaaramee jedhamu warshaa adda addaa keessa warra hojjetanuu agartan kun kaanti kennee achi addee taayyoo beektu immoo pilaastikii itti maranii maal jedhanii dhumarra achi afaan ashagee sisteemiin akkasi baasaan waan adda addaa kana yoo hojjetan kun maalidha kun pilaastikii fidee plastic buuse kun achi dabarse that is what organization is organization akkas namni tokko waa hunda hojjetu hundu ga'ee kenna tapat that is when we say you are organized inni lammeessu ammoo wanni beekamuu qabu an fakkeenya gurmuun oromoon gurmuu hedduu qabdi haala adda addaallee ijaaramuu qabu that is not a problem garuu goolii isaa maal ta'u beeku gurmuun adda addaa tuni okay galmi kennaasi wanni barbaadnu kana waan barbaadu san sirrii yoo beeku there is no reason wanni wal compete godhuuf hin jiru compliment wal goona moo contradict wal godha wanni kenna kun deemsi kenna compliment wal godha moo contradict wal godha wal gaafachuu wanni haka ammaa naan galme hayoo ammoo namni beeku jiraate natti himuu qabu gurmuun oromoo dhaaba ka jedhan kun gooliin isaa takkatu yoo haga annaaf wanni natti mul'ataa isa watakka garaagarummaan dhabu maa sirna nama gabroomfatu san ifirraa eegamuu saniin duub oromoon bilisa ta'e waan ifi akka murteeffatu ka kanaa alan qaba jedhu yoo jiraat haa ba'u hin jiru garuu maal gurmuu fi cimsa kuullee achi naannoo addaa xiqqoonu akkana jedhu kuullee akkasii wanti nu akkasi jedhu where is it ma ummata confuse goona there is no difference in God ummata kenna gabroon ummata kenna cunqurfamee jedha hundu okay then ummata kana free ta'ee akka ummata murteeffatu goona that's it eega ummata free ta'een duubatti hundu ajandaa fi dhiyeeffate akka warri kennu kana barbaannu ummata kenna kanas si wayyi tana yoo akkana teete irra qananiisee jiraatte yoo akkana teete irra jireenya gaarii jiraatte achi dhiyeeffata achiin duubatti ummata free ta'eef dhiyeeffata then the people will decide that's it wanni guddoon maal goolii hin beekne maal akka barbaannu hin beekne jechuudha we need to know that waan akkasii beekuuf immoo maaltu barbaachisa extensive mariin barbaachisa discussion barbaachisa we need to create a democratic society hawaasa mari'at hawaasa wal falmee wal amansiisu qabaachuu qabna malee an akkana yaada nageessaa oddoo an beeka ana hordofa no that doesn't work nama immoo yaada kiyyan fudhanne inni rakkoo qabaa ergame no that doesn't work amansiisu waan nama tokko waan inni challenge na godhe because he challenged me ergameera basaasa no that doesn't work maaliif waan an jedhu fudhata an amansiisuu danda'u qaba yoo amansiisuullee dadhabe okay ati akkasi yaadda ani immoo akkana yaada garuu wanni kennamu guddoo garaagarummaa deemsarratti okay atillee deem anillee deem asitti immoo masmara kenna kana contradict akka waliin goone try I will try that's it akkasi waliin himanii addaan godhu malee garaagarummaa yaadaa walii obsuu dadhabuun garaagarummaa yaadaa walii kabajuu dhabuun borumaan nu gootu seeta Soomaaliyaan nu gootu borumaan nu gootu seeta South Sudan nu gootu har'aayyuu beellee walitti himnee deemuu qabu har'aan kana wal hubachiisuu qabna I don't want a mess in Oromia or in Ethiopia no yoo har'a walii garaagarummaa yaadaa hin kabajne democratic society yoo build democratic values culture yoo build aadaan kenna democratic dhugaa dubbachuuf maaliin democratic takka waan dhagee adirra murteessa wal caqasanii dubbii baay'aan dhoogganuu gala dhooggan malee jedhan baay'aan dhoogganuu gala dhoogganii maan namuu haa dubbatu yaada fi yaada ibsachuu eeyyama aadaan Oromoo sirni gadaa hin ibsataa hin caqasanii dubbii taan biqilanii dubbiin kee akkan asit dhugaa qabda asit qara qabda asit irraa goote asit itti galchite jedhanii akkasii dubbii dubbatanii walitti galchanii yookaan immoo yoo dubbiillee waliin galle ta'e garaagarummaa si dhagganii addaan kana
nama kan dubbanne godhamu yookaan immoo yaada namaa hin ukkaamsan jechuudha. Aadaan ta'e hin ukkaamsan. Aadaa san jidduu tan dhabnee jirra. Addee sanii baanee jirra. Sababa adda addaati. Culture, we need to get back to the origin. Addee baay'ee jiru Oromummaan qabdu sanii deebi'uu qaba. We don't need to consensus yeroo cufa barbaachuun hin barbaachisa. Why? Haga goolii irra walii galletti namni wal dhabnu nama goolii nu seet godhanne san irra waliin galle qalla. Nama mentaalitii nuti hin dandeenyu nuti akkasii nu nama jala buluu qabnaa yookaan diinaa yookaan nama wanni Oromummaa interestii Oromummaa dhoobu calla. Then we need to define what interest is. Interest in Oromo, Dantan Oromo, we need to define it.